Kan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Saba gooftaa jaallatamtoota maatii Waaqayyoo iddoo garaa garaatti kan argamtan hiriyoonni koo biyya garaa garaatti akkasuma bakkuma sagaleen kun itti dhagahamu hundumaatti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maddi nagaa keenyaa, gargaaraan keenya, tikseen keenya, amanannaan keenya inni eegee asiin nu ga'e, inni baatee asiin nu ga'e, inni danqaraa diinni kaa'u cabsee irra nu dabarsee asiin nu ga'e. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Karaa isaa gargaaramne, karaa isaa eegamu, isaan du'a oolle qarriffaa diina keenya jalaa maal taanerra oolleerra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iddoo garaa garaatti kan argamtan sagalee Waaqayyoo kanaan kan jajjabaattan, meeshaa lolaa keessa godhattan, ittiin kan loltan, kan keenya meeshaa lolaa wangeeladha. Maqaa Waaqayyooti, Yesuusidha. Haaleluyyaa. Jabina keenya miti yookiis hojii keenya, gaarummaa keenya gaarii goonee mudoon keenya Kiristoos keessa waan dhokateef akka nama mudaa hin qabneetti harka Waaqayyootiin baatamnee dhumne nu hoolaa tiksee qabdudha. Tikseen keenya immoo isa rafu, isa mugu, isa dagatu miti. Inni si eegu, inni na eegu, isa mugu, isa rafu, isa dagatu miti. Haaleluyyaa. Haa jedhu sabni Israa'el kan gara keenya godhatu Waaqayyo ta'uudhaa baate silaa diinni keenya jiraatti nu liqimsaa. Maqaan Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Harka isaatiin gargaaramtanii, harka isaatiin baatamtanii, du'arraa baraaramtanii, salphina ooltanii, maraatummaa ooltanii warra geessanii jajadhaa Waaqayyo galata ittiin hir'isinaa. Guungumuu dura, abdii kutachuu dura, gadduu dura, galateeffachuu dursaa. Galata keessa mo'icha jira, galata keessa injifannoo jira, galata keessa wanta cabuu dideessi duratti jabaatetu caba, gaara buqqa'uu dideetu amantiidhaan dura keetti buqqaa. Yeroo ati amantiidhaan Waaqayyoon galateeffattu guddummaa isaa yaadatte maqaan Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Macaafa faarfannaa keessatti Daawit maal jedha? Macaafa faarfannaa 91 namni golgaa isa hundumaa gararraa jiru keessa jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u jala maal ta'a hin buufata. Waaqayyoon ani sitti kooluu galeera. Ati maasaraa kooti, ati Waaqayyo kooti, isa ani waammadhudha hin jedha. Haaleluyyaa. Namni Waaqayyotti kooluu gale, namni namatti hin jedhu, namni qabeenya qabu haa gammadu jedha miti, namni mana qabu haa gammadu jedha miti, namni uffata kana qaqayyaree uffatu yookiis immoo nama duratti kabajamu jaallatamu haa gammadu jedha miti. Namni Waaqayyoo isa hundumaa danda'u, isa hundumaa uume, isa Waaqa lafa uume, isa nama uume, Waaqayyo isa jiraata kanatti namni kooluu galuu haa gammadu. Haaleluyyaa. Ati lubbuun Waaqayyotti kooluu galte, haalota ilaaluu dhiifte, wanta si yaaddessu ilaaluu dhiifte, wanta si dhiphisu ilaaluu dhiifte Waaqayyotti kooluu kan galte. Otuma diinni maal jedhu du'a kee eegu, otuma diinni hin badde kaleessa dadhabee har'ammoo hin dadhabu jedhee murteeffatee dhufa diinni. Ati rafta abbaa kee tiksee gaarii qabda waan ta'eef yaa Waaqa nagaan na bulchite jettee raftati. Diinni immoo hin ciisu. Sa'aatii 24 waa'ee kee eessaa nan balleessa, karaa kaman balleessa, boolla qoteen boolla buusadha. Waaqayyo garuu isa jabaa, isa kooluutti galle waan ta'eef nu oolcheera. Ammas oolchuu isaatiin nu wajjin jira. Halleluuyaa. Namni golgaa isa hundumaa gararraa jirutti kooluu gale haa gammadu. Namni fira amanatee jedhu, namni qabeenya amanatee jedhu, namni Waaqayyotti kooluu gale. Yaa isa Waaqayyotti kooluu galtee jallina hundumaa dhiiftee wanti biyyi lafaa gaariidha jedhee olii gadi oofu yookiis immoo biyyi lafaa ol kaasetti tuffattee Waaqayyotti kooluu galtee otuu dhugaa qabdu kan miidhamtu, otuu lubbuun kee dhugaadhaaf hinaaftu, dhugaa dubbattee kan jibbamtu, Waaqayyoon garee Waaqayyoo taate isatti kooluu galtee kan jiraattu, nama kan hin ilaalle, haala kan hin ilaalle, yeroo hundumaa garaan kee Waaqayyotti kan gammadu, kooluutti galtee kan jirtu gammadi ati.
diinni boolla yoo qoteyyuu kiyyoo yoo kaa'eyyuu sin danda'u. Kaleessa ni si oolchi, ni du'arraa si oolchi, ni qarraffaa diinaa si oolchi. Har'as Waaqayyoo keeti. Sin uffee sin gatu, nan uffee nan gatu, nan uffee nan dhiisu. Haleluuyaa. Namatti tola Waaqayyo, sagalee Waaqayyoo yeroo dubbifatan nama jajjabeessa, abdii namatti horama. Seexanni nasaasa. Har'an duuta siin jedha. Har'an maraatta siin jedha. Ati darbitee dhufte. Har'ammaa kaleessa dadhabee gale kan deemnarraa maqaa Yesuusin yeroo jettu hin deemu. Dandeen dhaabatu maqaa kana jala waan ta'eef. Ati abdiin kutiin diina wajjin, biyya lafaa wajjin, nama si jibbu wajjin teessee waanuma isaan sirratti jedhanii irratti waliin galiin diigi maqaa Yesuusin. Nan dandeessanii jedhin. Hinduuta baranan baatu yoo siin jedhe baranammaa du'uun konoon hin jedhe nan jiraadha. Ganaan gochaa Waaqayyo tokko lamaan odeessa jedhe. Namni Waaqayyoon amanatu hin gatamu. Namni Waaqayyotti kooluu galu hin gatamu. Kaleessa dadhabeera. Kaleessa nan dadhabee jedhee abdiin kutatu seexan. Ammas boolla qota. Achis boolla qota. Deebi'ees boolla qota. Badiisa keenya eega, leeyyoo keenya eega, kufaatii keenya eega. Nun garuu Waaqayyotti kooluu galleerra waan ta'eef maaliin taanu hin nyaatamu. Namni Waaqayyotti kooluu gale, namni isa hundumaa danda'u, isa hundumaa danda'utti kooluu gale hin nyaatamu. Gadi siqee maal jedha? Waaqayyo kiyyoo namni siif kaa'e dha'icha nama balleessu irraa si oolcha. Waaqayyo maal kiyyoo diinni siif kaa'e, kiyyoo namni siif kaa'e, namni jal'aan siif kaa'e. Inni seexanaa wajjin ta'ee hojjetu, hafuura hamaa wajjin ta'ee hojjetu, dagaamoon, toshattuun, falfaltuun. Inni isaan boolla qotan maal godha? Hin diiga. Kiyyoo namni nuuf kaa'erraa, boolla diinni qotirraa kan nu oolchu Waaqayyoodha. Darbinee dhufneerra, darbinee siin jiraanna. Ooleera narratti hin taane jennaan. Boolli qotamuun nafu. Nuyi nima darbina, humna jabaatu nu wajjin jira, sanu eegutu jabaadha waan ta'eef. Namni Waaqayyo isa hundumaa danda'utti kooluu galee gammachuu qaba. Sababiin isaa ija isaa duraa miliqee wanti si miidhuu danda'u hin jiru waan ta'eef. Sababiin isaa ija isaa jalaa miliqee wanti na miidhuu danda'u hin jiru waan ta'eef. Kanaaf Waaqayyotti kooluu galtee jirta. Waaqayyotti kooluu galeen jira. Waaqayyoon amanattee jirta. Waaqayyoon amanadheen jira. Waaqayyotti kooluu galtee jirta. Waaqayyotti kooluu galeen jira. Maqaan Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Waaqayyoon jaja. Kan akka Waaqayyoon jiru. Ooleera, ooleera narratti hin taane. Ooleera narratti hin taane. Inni diinni jedhu, inni biyyi lafaa jedhu, inni jawwichi jedhu, inni dagaamoonni jedhu narratti hin taane. Sirratti hin taane. Bori sin raawwatu. Hin duuta yoo jedhe hin du'an nan jiraadha ganaan gochaa Waaqayyo tokko lamaanii. Hin badda yoo jedhe hin baddu ganaan gochaa Waaqayyo tokko lamaan dubbadha. Yaa isa hundumaa danda'utti kooluu galtee gammadi. Bobaasaa jala wanti si baasu hin jiru. Ati qofti bahuuf eeyyamamaan ta'e malee namni humnaan hafuurri hamaa biraa darbatamu kamiyyuu sin danda'u. Ati kooluu kan galte jabaatti waan ta'eef isa cimaa isa humnaaf aangoo hirreensa guddaa ta'etti hirkatte waan ta'eef. Ooleera, ooleera narratti hin taane. Ooleera narratti hin taane. Ooya Waaqayyo.
waaqayyo inola namni si waamu inola namni si waamu maqaa gooftaa Yesuusiin milkaa lafa jirtaniif iddoo jirtanitti qixa jirtanitti milkaa garaan keessan waaqayyoon haa sodaatu iji keessan gara waaqayyoo haa ilaalu guutummaa keessaniin kooluu waaqayyootti galaa yeroo sana yellaasifamtan yeroo sana nyaatamtan yeroo sana baatanii karaatti naftanii namni waaqayyoon qabu abidda keessaa oola namni waaqayyoon qabu afaan leencaa keessaa oola namni waaqayyootti kooluu galee xiyya diinaa jalaa miliqee oola namni waaqayyo wajjin jiru omtuu irratti aboon qabu bishaan keessa deemte bishaan si fudhatee na deemu abidda keessa darbita abiddi si fudhatee na deemu diinonni keessa naanna'anii haadu baay'eedha si nyaachuu hin danda'an sababiin isaanii si eegu jabaa waan ta'eef gaaddisa isa hundumaa danda'u golgaa isa hundumaa danda'u kattaa isa hundumaa danda'utti kooluu galteetta waan ta'eef jabaan ciimi ija jabaan wangeela lallabuuf wangeela dhugaa kana dhalootaan ga'uuf bakka jirtu haala jirtuun hin daanga'in foon keen dhagayin biyya lafaan dhagayin seexanan dhagayin asaasa diinaan dhagayin lallabi wangeela seexani seenelu seexani seef hin ciisu hin baddaa malee hin jiraattan beeku har'a baddaa malee boruun guddattaa siin jechuun beeku seexan hin dhagayin asaasa jalaa qabdee atis isa wajjin nan du'a nan badan jedhin nan jiraadha jedhi sagalee jireenya labsi dhaloota irrattis ofirrattis hin jiraadha sababiin isaa isa hundumaa danda'utti kooluu galteetta waan ta'eef waaqayyo oolchaa kooti jedhe Daawit waaqayyo kattaa kooti jedhe Daawit oolchaadha maaliif oolchaa jedhe oolee arge waan ta'eef harka diinotaa oolee arge waan ta'eef harka Gooliyaad jalaa oolee arge waan ta'eef kan si sodaachisu dhabamu kan lubbuu keessatti dhiphisu dhabamu sagalee waaqayyootiin ofirraatii lolta meeshaa lolaa keenya dhan malee billaa qarannee billaatti agarsiifne miti hafuuraan kan keenya lolli kan keenya maaliidha hafuuraan way dullaatti agarsiifne miti harka keenya gaafa ol kaafnu harka keenya irra mo'icha jira arraba keenya irra gaafa sagalee waaqayyo dubbannu abidda jaatu jira isa si loluu dhufe isa si nyaachuu dhufe irra kan caalu sagaleen si keessaa ba'u arraba kee irraa kan ba'u dibanni waaqayyo isa diina yaadu haleluuyaa ooleera namni ooltan namni maraatummaa oolti namni du'a oolti namni nyaatamu oolti ooleera jedhe inni si oolche waaqayyoodha humna kee miti qabeenya kee miti utuu waaqayyoo tiksee keenya nuun taane utuu waaqayyoo abbaa keenya nuun taane akka kanatti dhaabannee hin deemnu akkaataa kanatti hin jiraannu keessumaa namni dibata keessumaa namni waaqayyoo keessumaa namni maqaa Kiristoos waamu lola qaba maaliif gaafa hidhattee kaatu hafuura qulqulluudhaan gaafa guutamtu sagalee waaqayyoo gaafa nyaachuu jalqabdu si harka gatachiisuu barbaada si naaffisee karaatti si hambisuu barbaada maaliif bor diinatti bidda taata waan ta'eef dibamtee yeroo kaatu diina kee naannoo kee dhaabachuu taa'uu hin danda'u hin gubata waan ta'eef borii kee beeka waan ta'eef shaakalaa biyyaade gurguddaa hamma du'aa lubbuutti sirratti hojjechuu danda'a garuu hin danda'u humna hin qabu yaala humna hin qabu humna ittiin raawwatu hin qabu yaadee karooree hojjechuu hin danda'a humna ittiin galmaan gaatu hin qabu raawwadhe xumura jedhe gaafa si biraan ga'u gaafa dhufee si bira ga'u si bira kan jiru abeet ya guddina isaa abeet ya abidda kan isa wajjin jiru wajjin kan jiru irraan caala jedheetu karaa tokko walii galee dhufee karaa tokko wachaa baqata atiyyuu hin argine qubaan jira seeta atiyyuu kan si lolu sin argine xiqqoo argita yoo argite iyyuu yaaduma keetti xiqqoo dhufti malee iji kee banameetu argame argite maati sin naata kan si lolu hin caala kan si lolu mo'amaadha kan si lolu mo'ataadha yeroo hundumaa mirga kee jira haleluuyaa maqaa waaqayyo bara baraan haa eebbifamu qotii diina boolla abbaatti awwaalamu turre ilaalla yeroo du'a baatee dhufu har'a macheessuun qaba jedha murteessee yeroo dhufu si bira ga'u
inni si wajjin jiru laa uffata adii uffatee dheerinni isaa mana hin jedhamu guddinni isaa mana hin jedhamu ilaaluu hin danda'u abidda waan ta'eef siif nagaa sii kenna maqaan Yesuus diina keetti immoo abidda siif boqonnaa sii kenna maqaan Yesuus maqaan abbaa kee siif sii lola diina kee immoo sirraa lola kooluutti galteetta waan ta'eef tiksee keedha waan ta'eef abbaa akkasii qabna haleluuyaa. Inni duuta jedhu haadha ga'u, inni baddaa jedhu haadha ga'u, inni jiraattu jedhu haadha ga'u, nan jiraadha jenna. Kooluu galee hin jiran isa jabaatti. Daawiti humna Waaqayyootiin dhaadate, Gooliyaad meeshaa isaatiin dhaadate. Dhugumayyuu immoo yoo ilaalu waanuma mo'atutti fakkaateera. Humna isaa gaafa ilaalu, Daawitiin gaafa ilaalu amma xiqqeenya isaa garuu isa wajjin jiru hin argine. Isa saaf dhaabatee jiru hin argine. Isa saba sanaa dhaabatee jiru hin argine. Diinni keerrayyuu siinsi ilaalee xiqqoodha jedhee si tuffatee wanta si balleessuu danda'u tokko hojjeta. Gaafa dhufu garuu isa nu wajjin jiru. Alfaa Omeegaa isa danda'a bara bara leencicha Yihuudaa nurratti argeetu hin baqata karaa torba. Jawween nu hin danda'u. Jawween nu nyaatu. Dhiigi keenya dhiiga Kiristoositti dabalameera. Rifeensa mataa keenyaa hanga keessa miila keenyaatti abidda Waaqayyootu nurraa fineedha. Humna Waaqayyoo nurra jira. Abidda Waaqayyoo sirra jira. Jabaadhu hidhadhuu kan kooluu galii jabaadhu Waaqayyootti. Waaqayyo irraa duddatti hin gatiin irraan galagaliin. Oolchaan isa malee hin jiru. Of kalchaan isa malee hin jiru. Kan oolchuu danda'u Waaqayyo malee hin jiru. Waaqayyootti dudda hin gatiin. Dhaloonni amma jiraannu Waaqayyootti dudda hin gannu. Sababiinsa oolchaan isa malee hin jiru waan ta'eef. Of kalchaan isa malee hin jiru waan ta'eef. Maddi nagaa isa malee hin jiru waan ta'eef. Waaqayyootti kooluu gali. Waaqayyootti kooluu gali. Diina harkaa ba'i, jal'ina harkaa ba'i, cubbuu harkaa ba'i. Du'a harkaa ba'i, du'a bara bara harkaa ba'i. Jal'ina itti gaafa kuftu. Lubbuun kee dhiphatti karaa jireenyaa barbaaddee. Karaan jireenyaa Yesuusinidha. Yesuusitti kooluu gali. Warri Yesuusitti kooluu galtan immoo jal'inatti harkaan kenninaa. Nama hin jibbinaa. Cubbuun hojjennu kottaa. Qajeelummaa karaa daandii sirrii karaa Waaqayyoo irra deddeebine mootummaa Waaqayyoo eeggannaa hin labsinas. Dhaloonni Waaqayyoon sodaatan hin badani. Dhaloonni Waaqayyoof jiraatan hin badani. Galma isaanis beeku. Humni isaanii eessa akka ta'es beeku. Isatti kooluu galan beeku. Hin nyaatamanii. Hin nyaatamanii namni Waaqayyoon amanatee ba'ee galu Waaqayyoon amanadhu. Hin salphatu namni Waaqayyoon amanatee ba'ee galu. Harka diina isaatti hin kennamu. Diinatu harkatti kenna malee. Kan wajjin jiru hundumarra caala. Gaariidhaan kooluutti galtee tasalleeyyaatu. Bakkee keessa deemnaan sin barbaadu jettee jal'ina kee filannaan garuu salphina si eeggata. Isarraa duddatti gattee isarraa galagaltee jennaan garuu leeyyoodha. Isatti baqatteennaan immoo leeyya'uun hin jiru kooluu galuu sii wayyaa. Isatti kooluu galuu isatti baqachuu inni oolcha waan ta'eef. Du'arraa si oolcheera, maraatummaa si oolcheera. Otumaati diddee gaggalagalu, otuma nani diddee irraa gaggalagalu, otuma dinnee hammina hojjennee daandii jal'inaarra deemnu innuyyuu nu oolcheera, nu fayyiseera, du'a jalaa nu oolcheera. Kanaaf Waaqayyootti kooluu warri galtan jabaadhaa. Hamaan isin irratti immoo oolchaadha waan ta'eef kaleessa inni si oolche, boris si oolcha. Sagalee Waaqayyoo dubbifachuuf kadhannaatti hin dadhabinaa. Baratamaadha jettanii hin callisinaa. Ba'uu kee Waaqayyootti kennadhu, galuu kee Waaqayyootti kennadhu, maatii kee Waaqayyootti kennadhu. Jabaadhaa kadhadhaa jedheen. Hafuura isa Waaqayyo akkas nurratti dhangalaasu. Hafuura isa barbaadu, hafuura isa sodaatu, laphee isa sodaatu, garaa isaaf hollatu. Qajeelummaatti, qulqullummaatti akka jiraannu Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyoon immoo fuula araaraa nuuf hin deebisa malee eekkamuutti hin ariifatu. Warri Waaqayyootti kooluu galan tasa hin nyaatamanii ba'anii karaatti sin hafan. Duuti akka diingataas isaan hin argatu. Fedha Waaqayyoon irra rifeensi mataa isaanii tokkollee hin buqqa'u. Warri Waaqayyoon amanatan
warri waaqayyotti kooluu galanii yellaasifaman. Kanaaf waaqayyotti kooluu galuun kee, waaqayyoon amanachuun kee, waaqayyoof mana isaa keessa deddeebitee waaqayyoof amanamuun kee akkati nyaatamtu godhatu hin ta'in akkati ooltu godha. Akka salphattu godhatu hin ta'in akka kabajamtuuf akka ulfina argattu isa wajjin. Akka hiyyoomtee namaa gadi taate caccabdee deemtu futuu hin ta'in akka raafaa taatee ormootaa fi ga'aa taatee fuulatti foonitti hiixattee namootaaf suura laattuuf malee ija dhabdee karaa hundumaanii akka boqu buusti adeemtu miti. Namni natti amanu jedhe, natti kan amanu hundinuu irraa hafaa qabaatu malee jedhe. Haa dhabuuf haa hiyyoomuuf miti. Haa dhukkubsataa haa ta'uuf irbaata siree haa ta'uuf miti. Dhukkubsatootaaf furmaata akkatti taatu waamamte Kiristoos irratti, Kiristoositti kan qabamtee jiraattati. Ofii kee furmaata isa kaaniif furmaata akka taatu waamamte. Ofii abdii kutataa akka deemtu miti. Abdiidhaaf amantiidhaan guutamtee dhaloota burjaajee dhaloota dukkana keessa jiru karaa adda agarsiisuuf malee akka isa kaanii wajjin teessee abdii kutattu miti kan waamamte kana waamame. Gaaddisa osoo hundumaa danda'utti namni kooluu galee namaaf furmaata ta'a. Namatu dhufee mala isa gaafata malee sababiin isaa isa hundumaa danda'utti kooluu galteetta waan ta'eef namatu dhufee furmaata si gaafata malee situ nama dhaqee furmaata gaafata miti. Sababiin isaa inni hundumaa danda'u si wajjin jira waan ta'eef isatti kooluu galte waan ta'eef hubannaa sii kenna, sammuu kee sii bana, jal'inarraa si eega. Afurri qulqulluun gaafa waaqayyotti kooluu galte harka kennite isatti. Ani harka koo sitti kenne gaafate jedhu jal'ina keessaa bahe, cubbuu keessaa bahe, hammina keessaa bahe gaafate jettee waaqayyotti harka kennitu furmaataaf si taasisa. Dhalootaaf furmaata taata. Waan aduu gadii, warqii, qarshii har'a argamee dhabamu, mana har'a ijaarame booda dhiiftee keessaa uffata uffattee kan uffata ishee si'a tokko itti uffattu kanaan hin deemtu silaa. Kan yeroo biyya lafaa kanarraa godaananii hundumti keenya hin beekne waan fudhannee deemnu hin qabu. Kanumaaf jennee guyyaa deemnus hin beeknu. Tarii tokko dargaggummaatti deemaa tokko ijoollee isaan guddifatiin. Kun maaliif ta'e? Kun maaliif baay'ate? Waaqayyoon dhaga'uu diduu keenya. Waaqayyoon nageenya ammaa bara qoofneetu nagaatti jiraanneetu Waaqayyoon sodaanneetu Waaqayyoon dhageenya ammaa bara qoofneetu waggaa 900 jiraataniiru. Addaam akkasumatti fufee sababa jal'ina namootaatiin umuriin namaa gad xiqqaate macaafa qulqulluun dubbata. Kanaaf bara jiraattu keessatti waaqayyotti kooluu erga galtee amanannaa keessarra kaawwadhu. Waan seexanni biyyi lafaa jedhu naga'iin abdii sun kutatiin gaddi yoo sitti dhufe dafii jajjabaadhu sagalee waaqayyooti. Waaqayyoo keenya oolchaadha of galchaadha waan ta'eef dha'icha namni sii kaawurraa si oolcha waan ta'eef boolla diinni sii qotu isuma buusee siin si ceesisa waan ta'eef kiyyoo diinni sii kaawu boolla diinni sii qote hinduucha ati milkaa'aa taata gaafa waaqayyotti kooluu galte. Gaafa isatti kooluu galuu kee mirkaneeffatte ati milkaa'aa taata. Dhaloota abdii kutatanii wajjin teessee abdiin kutattu. Dhaloota du'a hawwanii wajjin teessee du'a hawwitu. Dhaloota du'a sodaatanii wajjin teessee du'an sodaattu. Dhaloota balbalatti cufame wajjin teessee boossu. Kadhattee fi furmaata fiddaan malee gaafa waaqayyotti kooluu galtu. Gaafa isa hundumaa danda'u waaqayyotti kooluu galtu. Isa hundumaa gararraa jirutti gaafa kooluu galtu. Jireenya kadhataa haa qabaannu. Jireenya kadhataa shaakala kadhannaa fuula waaqayyoo deddeebi'u. Namni waaqayyoon kadhatu amma namnumti tokkoyyuu anumti kun dhufee yoo waa si gaafadhe akka garaanatti hin jabaanne nan beeka. Yoon qabdute illee gadditee dhuma hidhixuuxxe illee waa jetta malee calnaan hin jettu. Cal hin jettu atumtiin namaan kun anumtiin namtuu kun macaafni qulqulluu sin jedha. Kanaaf kadhannaatti jabaadhaa. Namni waaqayyotti kooluu galee kadhata qaba. Sagalee waaqayyoo dubbifata. Jal'inni mana isaan ga'u. Fakkeenya ta'a dhaloota. Waaqayyo nu haa gargaaru. Gooftaan hunduma keenya haa gargaaru. Ilaa ba'uun keessan galuun keessan haa eebbifamu maqaa Yesuusiin.
inni isin moru, inni dhukkuba isinitti ergee bara keessa nyaachuu, eebba keessa nyaachuu kan barbaadu. Isin Waaqayyotti kooluu galtanii akkan jiraan yaada keessan biyya lafaatti namummaa foonii kanaan lafa kana jireenya lafummaa kana jireenya biyya lafaa kana darabaa kanatti jireenya keenya namummaa keenya hidhee rakkisuu yaaddessuu kan barbaadu. Humna du'aa ka'uu Yesuusin kan caabe haa ta'u. Kana booda milkaa'insi saba isaa, kana booda nageenyi biyya keenyaaf, kana booda milkaa'insi dhalootaaf haa ta'u. Furmaataa taatu waldaan kiristaanaa, furmaataa ta'anii tajaajiltoonni, furmaataa ta'anii ijoollee Waaqayyoo haa barbaadamanii, haa minyaa'anii soogidda ta'a maqaa Gooftaa Yesuusiin. Namni dubbiin Waaqayyo afaan isaarra jiru, namni dubbiin Waaqayyo mana isaa keessa jiru hin minyaa'a, hin bushaa'u, hin dukkanaa'u, hin ifa dhalootaa ta'a maqaa Gooftaa Yesuus. Ibsaan tulluu gubbaa ta'eetii mul'attu warra jireenya itti dukkanaa'e, warra duutitti dhiyaate, warra duuti balbalatti ga'ee kan Humni dukkana isaan marsee ifa wangeelaa kanaan mana isaaniitti ol seeni. Ifa wangeelaa kanaan qabadhuuti biyya dukkanni dhaale ibsi maqaa Yesuus kana qabadhuuti. Hin burjaajahin biyya lafaa keessatti. Hin burjaajahin biyya lafaa keessatti. Waan gootu wallaalinatu abbaa jabaa qabdu. Waan qabattu wallaalinatu abbaa jabaa qabdu. Otuu furmaata ta'uu dandeessu nama furmaata barbaadu hin ta'in harka Kiristoos qofti siif gaadha. Harka nama eenyuyyuu siif hin eeyyamamu. Harki Kiristoos siif gaadha. Waa'ee keef inni si uume gaadha. Waa'ee keef inni si uume gaadha. Maqaa Gooftaa Yesuusin bara kee milkaa'e, bara kee milkaa'e. Humni dhukkubaa sirratti hin mo'in. Guutummaan jireenya kee abiddaaf humna wangeelaatiin haa guutamu. Ibidda wangeelaatiin haa guutamu. Jal'ina didi, cubbuu didi, nama irratti ka'uu didi. Dhugaa wangeelaa fidhadhuu ga'i. Dhalootaaf ifattaa'i maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos. Inaaffaa wangeelaa sitti haqa. Inaaffaa wangeelaa sitti haqa. Qooda inaaffaan obboleessa, inaaffaan nama ajjeesu, inaaffaan jibbaa sitti galu, inaaffaan dhugaa, inaaffaan wangeelaa, inaaffaan mana Waaqayyoo si haa qabatu. Inaaffaan dhugaa Waaqayyoof inaafu si haa qabatu keessa kee haa qabatu. Milkaa'aa ta'i maqaa Gooftaa Yesuus. Milkaa'aa ta'i maqaa Gooftaa Yesuus. Furmaata argadhu harka abbaa kee keessa. Furtuutti waa banattee seentu, furtuutti eebba banattee seentu, furtuutti nageenya banattee seentu, furtuutti dhalootaaf furmaata taatu harka Waaqayyoo keessaa harka kee keessaa haa galu. Ati dhukkubsataa miti, ati abdii kutataa miti. Isa hundumaa danda'utti kooluu galteetta waan ta'eef. Ati nama gungumaa deemu miti, ati nama raaftee kaatee sim jettee jiraattu miti, nama furmaataati. Ani nama furmaataati. Dhaloota abdii kutataniif, dhaloota duutitti hoggaa'eef, dhaloota naannoo isaaniitti dukkanni marseef humna wangeelaatiin itti isheen. Ifa wangeelli, jireenya wangeelli, boqonnaadha wangeelli, nama gammachiisa humni wangeelaa, nama faarfachiisa sagalee Waaqayyoo, humna namatti iddoo kufaniis nama kaasa, iddoo abdii kutataniis abdii namatti tura. Harki Waaqayyoo kee yoomiyyuu sin gadhiisin. Bara jiraattu hundumaatti furmaata ta'i. Guddaa taatee gorsaan hin barbaadin. Dargaggeessis, dargaggeettinis, abboonnis, haadhonnis furmaata ta'a lafa jiraattanitti, mandara jiraattanitti, ollaa jiraattanitti, biyya jiraattanitti, karaa garaa garaa namoota sin argan hundumaa furmaata ta'a malee gufuu ittiin ta'in. Namni jal'aan gufuu warra qajeelotaati. Kanaaf lafa jiraattu hundumaatti furmaata ta'i malee namatti kan karaa cufuun ta'in karaa bani maqaa Yesuus Kiristoos kanaan furmaata ta'i. Namni maqaa Yesuus qabate nama hundumaa furmaata ta'a. Namni maqaa Yesuus kana qabate dhalootaaf eebbata. Nagaatu baay'ata yeroo qajeelonni biyya keessa jiraatanii nagaan guutuu ta'a. Lolli hin baay'atu yeroo hamoonni warri ciigaasisa hojjetan wanta xuraa hojjetan waanuma seexan isaan ajaja hojjetan sammuu isaaniitti gadhiifamanii kennaman immoo nagaa biyyaa goolu. Ati nagaa biyyaa kan goolutu hin ta'in nagaa biyyaa kan eegu. Dhiigaan dhufte kan jedhu miti Kiristoo dhiigaan nu biteera nagaa keenya inni nagaatti jiraanna kan jedhe nagaa labsu taata yeroo Waaqayyoo laphee kee bitu yeroo Hafuurri Qulqulluun si booji'u
sanyiidhaan wal qooddatu hin ta'in mootummaa waaqayyoo sitti argama yeroo hafuurri qulqulluun si hoogganu. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf Kiristoositti yaada kee hidhadhu. Biyya lafaarraa kaasi, sanyiirraa kaasi, lammii koo jechuu dhiisi, fira koo jechuu dhiisi, Yesuus koo jedhi ganamas gilgilas lammii koo hin jedhin nama hundumaaf kadhadhu, uumama hundumaaf kadhadhu, nama qajeelaa ta'e, nama jal'aan ta'in, nama walitti naqu hin ta'in, nama walitti naqee lubbuu ajjeesu hin ta'in, Waaqayyoon teessoo isaarratti ulfina isaa kennu, ulfina sii kenna. Du'a oolta, hin kabajamta. Barri lolaa, barri sanyiidhaan wal loluu, barri gamaa gamanaan wal qooduu hafeera. Kiristoos hambiseera. Kanaaf jabaadha maqaa gooftaa Yesuusiin humni waaqayyo isin yaa argatu lafa jiraattanitti jabaadhaa. Waaqayyo hunduma keenya haa jabeessu, mootummaa isaa nu haa qopheessu. Namni yaada isaa mootummaa waaqayyootti hidhate waan asiif hin cinqamus, waan asiif hin jedhu obboleessa isaas hin jibbu, namas hin ajjeesu, namas walitti naqu qomoodha waliin qoodhuun koo waaqarra jedhee dhiisa. Waan biyya lafaarraa yaada keessan kaasaati mootummaa waaqayyootti yaada keessan hidhadhaa kooluu itti gala. Anis akkasuma. Gooftaan isin haa gargaaru. Shalom.